Maqaan koo Abbas Min jedhama. Kan nufi ilmu kuusaa inni kuusaa nufi erga kalee kana keessatti waggaa 7 ta'eera. Baasni isaa baay'ee cimaadha. Maatiinis maalis rakkateera. Kanaaf wajjin jechuudha. Kanaafuu baasni isaa Finfinnee waggaa 4 turan nufi asii erga Jimmaa Yuunivarsiitii erga miicamuu jalqabee waggaa 3 ta'eera. Kanaafuu baasni isaa turre keessaa birrii 3,000 fi kan dareessi birrii 1,500 baasna. Qoricha adda addaa wajjin birrii 3,000 turre keessaa baasna. Saamaayyuu jechuudha. Kanaafuu isa kana irratti miicamuunis amma kalee jijjiiramuus waan barbaadeef maatiinis waan dadhabeef erga miicamu waan ture jechuudha. Kanaafuu baay'ee rakkoo keessa waan jiruu fi uummannis ta'ee qaama irratti hundumaa akka nu gargaaru rakkoo kana ilaalee jechuudha. Kun baay'ee rakkisaa waan ta'eef akka nu gargaaran waan hundumaa jechuudha. Karaa keessan ta'e akka biyyattis akka maayitis amma jijjiirus xalayaas waan hundumaa akka yuunivarsiitii caafamee waan hundumaa qophaa'aa waan jiruuf isa irrattis qarshii waan barbaadu samma humna ol waan ta'eef kana irratti waan gargaaramuu barbaadu isin karaa keessaniin itti mijeessitan jechuudha. Torbee keessa yeroo meeqa kana miicamu? Guyyaa 3 miicamaa jechuudha. Ati limmuurraa deddeebituu miicamu? Limmuutti deddeebi'ee nufa jechuudha. Limmuutti deddeebi'ee torbee keessa guyyaa 3 miicama jechuudha. Limmuu kiiloomeetira 75. 75 Akka dhibeedhuma kalee kan dhukkubsachaa konkolaataan deddeebi'aa kan konkolaataan deddeebi'aan jedhama. Baasiin konkolaataan jira, kan qoricha jira, kan daawwisi jira. Walumaan torbee keessaa birrii 4,000 caalaan ba'a jechuudha. Ati hojjetaa mootummaa dhuma? Hojjetaa mootummaa waan qabus erga ijoollee 3 qaba. Ijoollee nan barsiisaa maalan jedha maatii san qaba. Hojjetaa mootummaa wajjin baasii kana baay'ee ulfaataa waan ta'eef jechuudha. Gargaarsa uummanni waan barbaachisaa waan ta'eef kana irratti waan barbaachisaa amma jijjiiruus waan barbaadeef isa jijjiiruudhaaf immoo biyyaa waan deemamuuf kan barbaachisu immoo akka qarshii akka biyya keenyaatti gara miiliyoonii 2 barbaada. Isa irrattis waan baay'ee barbaada jechuudha. Amma jijjiirus qophaa'aa jira. Birrii kana argachuu waan dandeenyeef maaliif erga miicamuun jalqabe waggaa 7 waan ta'eef ijoollee barsiisee nan barsiisaa maatii jira maaloo jira. Kanaafuu baay'ee rakkoo keessa jira jechuudha. Atamma torbeetti yeroo 3 miicata yoo xiqqaate yeroo tokkotti yeroo miicattu qarshii 4,000 si barbaachisaa. Yeroo kana jechaadha osoo jijjiirratti yookaan maallaqa hanga jirtu kana argatte osoo jijjiirratti miicachuu taasisa dhaabbate jechuudha. Erga jijjiirame jechuudha akka namaatti akka nama fayyaan ta'a jechuudha. Erga jijjiirame jechuudha. Waggaa 7 akkasii miicachuu ta'e? Akkasuma waggaa 7 baasii irratti ture jechuudha. Maa tokko namni tokko Hakimoonni sitti manii jiru si jijjiiramuu danda'a. Jijjiiramuu danda'ama. Humna nabee malee qarshiin nabee malee jijjiiramuu waan rakkisu miti jechuudha. Kaleessa argadheera qarshicha rakkoo qarshii waan ta'eef malee amma yoona jijjiiruu danda'a jechuudha. Kabajamtootaaf jaallatamtoota obboloota keenya abbaan keenya kun maqaan isaanii obbo Mustafaa Abbaasiin jedhamu. Nama dhibee kaleetiif waggaa 7 ol baay'ee miidhamaa turanidha. Hanga ammaatti illee torbeetti yeroo 3 miicachaa jiru akkuma isaan isiniif kaasanii. Kanaafuu abbaa maatiitii ijoollee maatii jiraachisu ijoollee 3 qabu. Sanarraan kan hafe immoo magaalaa Limmuurraa kaasanii hanga Jimmaatti konkolaataan deddeebi'aniiti kan isaan miicatan jechaadha. Kanaaf haala kanaan yoo dhufan tarii rakkoowwan garaagaraatiif saaxilamuu danda'a waan ta'eef waan dandeessan isaan cinaa dhaabannee akka gargaartan waamicha namummaa isinii dabarsuun barbaada. Ana Abdii Geetaachoo Abbabeeti ulfaadha.